Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo barruu gabaabduu tokko afaan Ingilishii irraa afaan Oromootti isinii deebisuuf murteeffadhee jira. Barruu kan barreesse gaazexaa tokkottu waan kana maxxanse. Gaazexaa warra gurraacha biyya lafaa biyya Amerkaa kanattu gaazexaa warra ka online maxxanfamu ka Washington DC irratti akka gulaalaa godhanii dhimma cima dhimma guddaa tokko waan Oromootii fi Itoophiyaa barreessan. Walamaaf waan kan afaan Oromootti deebisu murteeffadha. Ka jalqaba ummati laf kan jirani gurraachi Ameerikaa yookaan warri Afrikaa Ameerikaa dhimma Itoophiyaati fi Oromoo akkamittu hubata. Hubannoo gos kamii qaba waan jedhu akka hubannuuf nu gargaara. Kalammaffaa ammoo waan kan afaan Oromootti wanni aniikeef dhaamsa gurguddaa yookaan ammoo dhaamsa ciccima qabsoo Oromoo of keessa hammatee jira jechuudha. Gaazexaan kunini akkuma isiniin jedhe Washington DC jira, online illee ni maxxansa. Dhageettii guddaa qaba warra imaammata mootummaa Ameerikaa baasu. Waan Ameerikaa Afrikaatti hima, dhimma Afrikaa ammoo Ameerikaatti hima. Riqichi ta'ee Afrikaa fi Ameerikaa jidduu akkasittu tajaajilu warri yaadu warra gurraachattu waan kan maxxansa warra Afrikaa Ameerikaa hubannoo warri qabsoo Oromootiif qabu haga ta'etu garsiisa. Oromooleen dhaga'uu qaba jedhee waan yaadee fi gaazexaa kana jechuun afaan Oromootti barreeffame isa kan isinii deebisuu fi murteessa jechuudha. Wanni beekamuu qabu wanni kun yaada nam tokkooti miti. Gulaala gaazexaa kanaatidha. Ejjannoo gaazexaa kanaa ka dhimma Oromoo irratti agarsiisu ka gulaalan olaanan gaazexaa kanaa namni Simon Ateba jedhamu barreesse. Kanaafuu ejjannoo warra kadhumaatii jechuudha. Gulaaladha akkasitti hubatamuu qaba. Kun ammoo ulfinna guddaa waan qabuuf warri kun dhimma Oromoo kana akkamitti hubatee jedhee laaluu fi yookaan nu laaluu fi nu gargaaraa jedhee waan yaaduu fi gaazexaan kunini maqaan isaa Today's News Africa. Today News Africa kunini barreeffam kan aga barreesse xiqqoo bubbulee jira. Anis hiikaa jedhee akka malee biizii waan ta'e yeroo argachuu dadhabee hagamma bubbulchee jira. Ammallee dhaamsisa guyyaa sadiin akkas duratti baay'ee dhaamsisa akka malee cima waan taateef Oromoon dhagayuu qaba. Ka jedhuuni Today News Africa waan barreesse kan afaan Oromootii fi isinii deebisee jira. Akkuma jedhetti gurraachi biyyi kana waan Oromoo akkamitti hubata maali yaadaa ka jedhu. Mata dureen isaayyuu mata duree akka malee bareedaa tokko. Mata dureen isaayyuu mata duree akka malee hawwataa tokko. The world should hear the cries of Oromo people in Ethiopia. Addunyaan boo'icha yookaan imimmaan ummata Oromoo ka Itoophiyaa keessa jiraatu dhagahuu qabdii jedha. Addunyaan boo'icha Oromoo ka Itoophiyaa keessa dhagahuu qabdii jedhee ejjannoo cimaa akkasii kanaan Oromiyaan ammaan tanatti akka booyaa jirtu Itoophiyaa keessatti Oromoon akka rakkoo qabdu bifa addeessuun barreesse jechuu gaazexaan kunin. Itti seenuudhaan gaazexaan online maxxanfame kunin Today News Africa kun akkas jedha. Ummati Oromoo ka Itoophiyaa keessa jiraatu ummata nagayaati. Ummata gaariidha. Addunyaan imimmaan warra yookaan boo'ichi warra ka haqaaf warri booyaa jiru, ka walqixxummaaf warri booyaa jiru, ka nagayaaf warri booyaa jiru, ka bilisummaaf warri booyaa jiru, ka dimokiraasiif warri booyaa jiru, ka walabummaaf warri booyaa jiru dhagayuu qabaa jedha. Oromoon ummata Itoophiyaa keessaa ummata akka malee guddaati. Akka lakkoofsa Itoophiyaatiin qofayyuu ummata Itoophiyaa keessaa harka 35 Oromoon tayaa jedhe barreessa gaazexaan Afrikaa Today's News Africa kun. Ummati kunin seenaa waggoota bara 100 tarii bar 1000 qabaatullee warri faranjii ummata kan dafee hin beekne ummata seenaan isaa ummata guddinni isaa dhokatee jedhe barreesse. Ummati kun ammoo jedha seenaa akka malee badhaadha seenaa waggaa 100 qabaa jedha. Ummati kun aadaa warra aadaa nagayaa, aadaa jaalalaa, aadaa yeroo hundayyuu walabummaa, bilisummaa barbaadu, nagayaa fi haqa barbaadu aadaa warra ka duriitiif ka ammallee waan kanaafi ragaa baatifi jedha. Haa ta'uutii malee jedhe itti fufa Today News Africa kun. Haa ta'uutii malee baatiiwwan dhiyoo tanatti biyyiti Itoophiyaa biyyiti Oromoon qubattu ka Afrikaa keessa kan ummata Nigeeriyaa tante baay'inni ummata Afrikaa keessatti sadarkaa lammaffaa jirtu rakkoo guddaanii raafamaa rakkoo guddaanii liqinfamtee jirti.
rakkoon kun ammoo ummata Oromoo ummata nagayaa kan irratti gaaga'amiinsa guddaa fide jechuudhaani barruuni warra Afrikaan Ameerikaanota kan Ameerikaa kunini akkasittu barreesse. Itti fufuuni yeroo ammaan tana jedha barruu warra Afrikaa kunin namni kuma hedduu kuma kudhanii oli kuma kudhanii hedduu wayii jedha. Tens of thousands namni Itoophiyaa manidhaa keessatti sababa hidhaa sababa siyaasatii fi hidhamee gidirfamaa yookaan hidhamee dararamaa miidhamaa jira jedha. Kun ammoo jedha warri hidhame kunin hayyoota fi hoggantoota paartii mormitootallee ni dabalataa jedha. Warra miidiyaallee ni dabalataa jedha. Miidiyaa wanni jedha miidiyaan bilisa ammaan tan Itoophiyaa keessatti tokkollee hin jiru ka guutumaa guututti paartiin biltsiginnaa dhuunfate olola paartii biltsiginnaa hafarsu malee miidiyaa wanni jedhamin jiru sagaleen ummata ka dhugaa cuftinu cufamtee jirti jedha. Yeroo ammaan tana Itoophiyaa keessatti rakkoon biyya suni hammaachaa deemaa jirti. Muummichi ministeera biyya suni Abiy Ahmed ka jedham rakkoo Itoophiyaa walxaxxuu kana hiikuu wallaalee waliin rakkachaa rakkoo kan hammeessaa jira jedha. Dubbiin kunin ka jalqabdee jedha. Barruun Afrikaa kunin dubbiin kun ka jalqabdee ji'a waxabajjii darbe kana artistiin Oromoo beekamaa fi jaalatamaan Hacaaluu Hundeessaa jedhamu ijjeefamuu isattuyyuu rakkoo kan hundaayyuu dhalee jedha. Yeroo kanattu jedha jalqabumayyuu mootummaan tarkaanfii waraana Oromiyaa gara lixaatii fi Oromiyaa gara kibbaa keessattuu fudhatee biyya Oromoo kana mootummaan Abiy Ahmed goolaa jira jedha. Hacaaluun ijjeefamuun ammoo ibidda jalqabaayyuu qabatee irratti maali boba'aa firfirsee rakkoon kun hammaatee Itoophiyaan Oromiyaa wanni jedhamtu gubattee walgayaa jirtii jedha. Ijjeechaan Hacaaluu jedha. Ijjeechaan Hacaaluu hokkara guddaa kaasee jedha Oromiyaa keessatti. Hokkara kanattu fayyadamuuni mootummaan ammoo warra mootummaa dura yaadan dhaabbatee ittiin falmu hunda isaaniiyyuu balleessanii jedha. Kanaaf jedha wanni guddaan rakkoo ta'e tokkini mootummaan aangoon isaa ka filannoo filame ka heera aangoon seera dhumate ammaan booda mootummaan kun itti fufuufi seeriin qabu warri jedhu hundaayyuu hidhee jedha. Rakkoo ka tahe ajjeecha Hacaaluutti fayyadamanii warri mootummaan kun seeraan hin dhaabbanne mootummaan kun aangoon isaa seer qabeessa miti jedhu hundaayyuu mootummaan baatii fulbanaatiin dubatti mootummaan warri hin jiru jedhu hundaayyuu manidhaatu naqee jedhee barreessu. Wanni barruun kun Today's News Afrikaan gaazexaa warra Afrikaa Ameerikaanota biyya kanaati waan isanii dubbisu kan dhageeffadha. Rakkoon ajjeecha Hacaaluutiin dubattu dhalatte Oromiyaa ni raase Oromiyaa sochoose biizineesonni Oromiyaa keessa jiran daldaltoonni dukkaaleen hedduun isaanii gubatanii caccabanii jedha. Mootummaan garuu tarkaanfii kanaa fi haalli deebiitti deebise haala suukkanneessa nama 178 ijjeese akka mootummaan jedhutti nama 9,000 ol hidhee jedha. Kan ammoo warri milgoota ilmaan namaatii fi falmanillee barreessanii lakkoofsi mootummaan Itoophiyaa laf kaa'e kan akka caaluu danda'e dubbatanii jedhee Today's News Afrikaan akkasiin barreessa jedhu. Rakkoo kan to'achuuf mootummaan intarneetii guutumaa guututti cufee biyya odeeffannoo al godhee jedha yeroo dhukkubni koronaa vaayirasii akka malee babal'achaa jirutti. Labsii yeroo muddamsa ka galgala deema nam dhowwu saatillaa fi labsee jedha. Uummatni ammoo amantiin mootummaa kanarraa qabu guyyum guyyaan gabbu'aa mootummaan kun ammaan tanatti akkasitti uummata birattu shakkillaa lama keessattuu wanni mootummaan haasa'u wanni wal dhaba ibsi mootummaan baas ummati daran mootummaa kan akka shakkuu fi jibbu godhaa jira jedha. Hoggantoonni paartii mormitoota hidhamuun Hacaaluu Hundeessaa ka ijjeefame qormaatii walaba hadhaabbatu ka jedha mootummaan godhuu dhabuun ummata biratti mootummaan kun ija shakkiitiin akka ilaalamuu godhee jira jedha. Abiy Ahmed Oromiyaa keessatti rakkoo furuu caala maddi rakkoo guddaa ta'ee rakkoo hammeessa rakkoo kana akkisiin to'annoo ala baatu godhaa jira jedha. Kan gochuuf Abiy rakkoo hammeesse
nama 1,700 warra bulchitoota paartii biltsiginnaa wajjin taanii mootummaa na hin deeggartanii yookaan ammoo falmitoota waliin jirtanii yookaan uummata wajjin dhaabbattan jedhe aangoo keessa nama 1,700 Abiy ari'ee jira jedha. Kun ammoo Lammaa Magarsaa ka aangootu is fiduu keessattu gahee guddaa qabullee dabalata. Abiy yeroo ammaan tana Oromiyaa keessa maddi rakkoo tahee nam isaa walii hin galu hunda obse ilaaluu hin danda'u ari'aa jira. Lammaa Magarsaa ka aangootu is fide jijjiiramee kun akka dhufu keessattu gahee guddaa taphatullee Abiy yeroo ammaan tana ari'ee jechuudhaani gaazexaanii warra Afrika Ameerikaanota ka Washington DC'tu maxxanfam Today's News African kun barreessa jechuudha. Today's News African akkuma isiniin jedhetti riqicha Afrikaaf Ameerikaa, Ameerikaaf Afrikaa walitti fidu ka warra Ameerikaa keessattu dhimma Afrikaa dhimma gurraacha birattu imaammata baasuu keessattu dhageettii guddaa qabu rakkoo Oromoo akkasiin lafkaa'e jechuudha. Gaazexaan kun itti fufuudhaan rakkoo gurguddoo ammaan tana Oromiyaaf Itoophiyaa raasaa jirtuuf itti gaafataman dogongora Abiy Ahmediti. Tarkaanfii dogongora kan inni biyya san ceesisi jedhame carraa guddaa isaa kenname itti fayyadamu wallaalee rakkoo kana isattu dhalaa jira jedhe. Inumaayyuu namtichi kun rakkoo kana rakkoo tahuu beekee gara furmaata osoo hin taane rakkoo kana gara hammeessuu wantoota danda'anittu deemaa jira. Rakkoo kana waan kan caala hammeessuu danda'anittu deemaa jira jedhe. Rakkoon kun hammaachuu to'annoo al tahuu deemtii jedhanii jedha. Namni hedduun rakkoo kan furuu fi yookaan araara buusuu fi carraaqaa jiran. Abiy Ahmed ammoo nama mataa jabaa nama araara hin dhageenye namalee namni wabeek hin jiru waan jedhuu fi waan araara kan fudhachuu fi ammattuu fedhii waan qabu hin fakkaatu. Warri gamtaa Afrikaa Abiy Ahmed tarkaanfii humna kanarra dhaabbatee gara araara haa deemu jedhanii gaafatanillee dhagahuu didatee jira. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana isaa fi warra naannoo Tigraay bulchu jidduuttu rakkoo hamaattu jira jechuudhaani Today News Africaani barreessaa jira. Warri kun yeroo ammaan tana sadarkaa gamtaa Afrikaalletti araarii haa buutu Abiy rakkoo falmitoota wajjin qabu kan karaa nagayaatiin, karaa mariitiin, karaa araaraatiin, karaa waliin haasawuutiin waliin dubbachuutiin haa furamu yoo jedhamullee Abiy Ahmed ammatti malli waan kan furuu dandayu mala qawwee mal humna jedhee waan amanu fakkaata. Kanattu ammoo rakkoo kana akka malee akka hammaattu godha jedhe Today's News African barreeffama isaa itti fufee jira jedha. Kanaan walittu qabatee jedha rakkoo Itoophiyaa hammaachuu kan arganii warri senatoroota Ameerikaa gurguddoolleen gara ministeera haajaa ala Ameerikaattu xalayaa barreeffanii rakkoo Itoophiyaa kafalmitoota hidhamu kana akka jechuun rakkoon kun namni mootummaa Itoophiyaati fi akka of eeggannoo kennamu yookaan gorsii kennamu gaafatani jedhee itti fufaa jechuudha. Kanaan walittu qabate the conversation barreeffame jedhu gubbaattu Debii namni jedhamtu waan barreesse yaada kan cimsuu fi Today's News African akka ragaa fudhate waan kan barreesse. Rakkoon Oromiyaa keessa jirtu ka hammachaa babal'achaa dhufte rakkoo kan irratti ammoo rakkoon ummatoota kibbaa keessattu ka zoonii Walaytaa dabalamuun Itoophiyaa keessatti rakkoon siyaasaa jirtu hammachaa dhufuu deemaa agarsiisa jedha. Keessattuu mootummaa naannoo Amaaraa keessattu rakkoon siyaasaa kulleen injiraa jedha. Amaaraallee keessatti wal qoqooduun caccabiinsi Amaaraa keessalleetti jiru wal dhabii mootummaa Itoophiyaa ka federaalitii fi mootummaa Tigraay jidduu jiru kun hundinuyyuu biyyittuu kunin Itoophiyaan ammaan booda akka biyyattuu jiraachuu dandeetti gaafii jedhu dippiloomaatonni kaasaa jiranii. Itoophiyaan akka biyyattuu itti fufuu way dandeetti jedhanii gaafii gos kana ammi namni kaasuu jalqabee jira jedha. Keessattuu uummata Walaytaa akkuma uummata Oromoo ka gaafii nagaa gaafatu irratti Abiy tarkaanfii waraanaa fudhachuun wanni kun namtichi kun hagam takka murtii sirrii murteessuu akka hin dandeenye agarsiisa jedha. Ummati Walaytaa jedha gaafii heeraa gaafii seeraa gaafate gaafiin ofiin of bulchuun ammoo heera keessatti waan tuqame mirgi sabaa fi sablammii ka ofiin of bulchuu ka naannoo ofii hundeeffachuu mirga heeratii jette Debii kun barreessitee jirti jedha. Wanni Walaytaa keessa ammoo mootummaan tarkaanfii humna fudhate nama fixee jedha. Warra jechuun Walaytaa gaafii kan gaafate hidhee jedha. Uummata kana jechuun doorsisuu roorrisuudha jedha mootummaan akka tarkaanfii ka fudhatee jedha. Kun ammoo jechuun seera Itoophiyaa keessattuu gaafatan mirga heeratti sila boordiin filannootiif mootummaan waliin ta'e mootummaan uummata kibbaatiif ka federaali gaafii karaa seeratiin deebisuu qabaa malee uummata Walaytaa akkasitti ukkaamsuu hin qabu jedha.
ummata walaytaa qawween afaan qabsiisuun ummati walaytaa kun jechuun hayyoonni keenya ka hidhaman nu hagadhiifaman jedhanii mormii guddaa cimaa godhanii jiranii garuu mootummaan waan kan dhaga'u hin barbaanne mootummaan waan kana humnaan deebisee hidha dabalataatiin deebisee warri walaytaa ka gaafii kan gaafatan ukkaamsuu fi yaalee muummichi ministeera humnaan malee karaa biraatiin deebisuu hin beeku akkasumas raadiyoo ummata walaytaa dubbatu cufe warri mootummaa walaytaa hidhe kaan ammoo aangoo irraa ari'ee humnaan bulchuu fi roorrisuutu jira. Abiy Ahmed Oromiyaa qofa osoo hin taane walaytaafillee hagam tokko akka rakkoo qabu agarsiisa jette deeliin barreessitee jirti jedha. Oromiyaallee irratti waan intali kun jettettuu jira. Rakkoo walaytaatiif rakkoon Oromiyaa wal fakkaataa jechuudhaani mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaan tana rakkoo uummata Oromoo karaa mariitiin karaa nagaatiin furuu dhiise akkuma ka uummata walaytaa humnaan deebise ka Oromiyaallee humnaan ammoo humna san caaluun deebisuu fedha. Rakkoon mootummaan Abiy an warri Tigraahii wajjin qaba warri Tigraahiitu biyya goolaa jira jedhee kijibullee rakkoon isa amma sabaa fi sablammii uummata Itoophiyaa hunda waliin qaba. Maddi rakkoo Itoophiyaa yeroo ammaan tana goolaa jira. Maddi rakkoo Itoophiyaa rakkoo guddaa keessa galchee jiru Abiy Ahmediiti. Rakkoon isaa rakkoo warri Tigraahii waliin qabu osoo hin taane rakkoo Amaaraa wajjin qabu rakkoo walaytaa wajjin qabu Somaalii Oromoo wajjin qabu rakkoo sabaaf sablammii rakkoo biyya guutuu ta'e biyyiti Itoophiyaa jedhamtu kun jiraachuun isiyyuu gaafii keessa akka galuu ka godhu dogongoraa Abiy Ahmediiti jedhe gaazexaan kun itti fufa. Kanaafuu waan jedhu akki yaada kennattu jedha Today's News African akki yaada kennatti Itoophiyaan jiraachuu fi nagaa qabaachuu fi Abiy Ahmed warra siyaasaa ka hidhe hunda gadhiisuu qaba jedha. Itoophiyaan jiraachuuf nagaan dhufuu fi akka ummati biyyi suni wal amanuuf warra rakkoo siyaasaatiif hidhe hundi isaaniyyuu gadhiisee warri waliin mari'achuu jalqaba miidiyaan biyya suni hundinuyyuu deebi'ee akka inni banaaf miidiyaan cufame hunduu banamuu danda'uu qabaa jedhe. Daddaffiin jedhe immediately daddaffiin borii har'a doon jenne. Kaan ammoo labsii yeroo muddama ka seeraa ala ka labsii kanallee daddafee labsii kan kaasuu danda'uu qabaa jedha. COVID-19 yookaan koronaa vaayirasittuu fayyadamee Abiy Ahmed filannoo dabarse kanallee mormitoota wajjin mari'achuu qaba. Namni hedduun ka biyya san keessa waan kan itti amananii hin jirani rakkoo kanallee rakkoo siyaasaa ka jirtu kanallee mariin furuu danda'uu qabani. Kun rakkoo gaagamiinsa heeratii fi seeraa waan taateef mariin hiikkata malee humnaan inni hiikkatu Abiy beekuu qaba. Political constitutional crisis kan ammoo falmitoota wajjin gattaa'ee mari'achuun furamuu danda'a malee humnaan hin furamu jedhe Today's News African barruun warra Afrikaan Ameerikaanota ka Washington DC'ttu bahe gulaalaa isaa akkasittuu barreessa jechuudha. Abiy Ahmed rakkoo kan furuu fi maddi rakkoo is ta'ee beeke ammatti daddafee mariif ammatti daddafee waliin haasa'uu fi gattaa'uu qaba falmitoota wajjin hunda manidhaati gadhiisee jedhe OK News Today's News African barreessee jira jedhe. Abiy Ahmed jedhe badhaasa Noobelii bara 2019 argate kun jechuun addunyaa biratti harki dhahamee fi guddoo faarfamee ture amma seenaa isaa kan cufayyuu xureessaa balleessaa jira jedha. Namni kun nama dimokiraasii nama Noobelii argate odoo hin taane Abba irree fakkaachaa jira jedha. He looks more like a dictator than someone who just won the prize last year jedha. Nama jechuun badhaasa Noobelii bar darbe argate osoo hin taane Abba irree fakkaachaa jira. Abiy Ahmed seenaa isaa yoo ka jijjiiruu barbaade biyya san karaa nagaa irrattu yoo ka tursuu barbaade biyyi sun akka jiraatu barbaade falmitoota hundayyuu gadhiisee araara jalqabuu danda'uu qabaa jedhe akkasittu Today's News African gulaala cima kana barreesse jira. Gulaala kan barreesse gulaala olaanaa OK News Africa Today's News Africa Simon Atebattu barreesse gaazexaan kunini Today's News African ejjannoo cima ejjannoo guddaa warri gurraachi biyyi kana gaafii Oromootiif qabu ka agarsiisu an kanaaf waan kan afaan Oromootti isin deebisuu fi yaade kanaaf murteesse waan kan afaan Oromoo isin deebise isin ammoo faffacaasa qoqooda waliin gaa isin jedha waan hordoftaniif hedduu isin galateeffadha. YouTube kana subscribe godha Facebook follow nu godha kaarraa gasuma nagaatti guyyaa gaarii.